Santi. Nagaa keenya. Akkam. Jirtu. Gaarii. Nagaa galata Waaqayyo. Jalqabnu miti. Tole akkam jirtu daawwattoota keenya. Achi ilaalaa jiraan. Sinna daawwachaa jiraamaa fi akkam jirtu daawwattoota keenya. Kuni qophii poodkaastii walaalleedha. Sagantaa keenya torbanii har'a qabannee dhiyaanneerra. Torban akkam ture ba'eessa ture nu biratti maan jedhu. Nu biratti maan jedhu. Egaa torban kun wantoota baay'ee kan irratti odeeffamu ho'aasa. Baay'eetu jiraan keenyas torban keenyas baay'ee bareedaa ture miti. Haa ta'u malee egaa poodkaastiin keenya inni jalqabaa lakkoofsi tokkoffaa yookaan episoodiin jalqabaa gadhiifamee ture isarratti daawwattoonni keenya wantoota fooyyeffamuu qabu akkasumas illee yaada jajjabinaa kan nu laatan jiru jechuudha. Kanaafuu isaaniin galateeffannee wantoota jajjabee wantoota nu sirreessuu qabnu immoo kaasnee waa'ee isaarratti qo'aasuuf ni aarsis fakkaata. Inni gaariidha. Duraan dursinee namoota episoodii keenya isa jalqabaa nu daawwattan akkasumas koomentii karaa quunnamtii hawaasaa dhuunfaa keenyas karaa yuutuubii keenya irrattis koomentii waan nu kennitaniif guddaa isin galateeffannaa. Ulfaadhaa ulfina argadhaa jedha. Egaa koomentiiwwan yookaan koomentiin afaan Oromoo maalidha? Rakkoon keessi tokkoffaan isaa. Tokko kennaman kana. Maalinni yaada tanuu kennaman yaada fooyya'uu qaban jettee jalqabdee tamma koomentiidhaan bitaarta. Yaada tanuu kennaman keessaa tokko afaan walitti maktuu hin borcina. Yaada jedhaa sirriidha kuni hin borcina. Baay'ee nu rakkisaa ture borcuuni. Inni itti aanu immoo yaadoti ciccitu yaadonni keessanii hin ciccitu hin kukkuttu yaadota keessanii egaa yaadi isin nu laattanii. Kukkunneetu moo gabaabadhuma yaadni keenya garuu duraanis. Gabaabsinee kukkunne. Haasa'u hin kukkuttu jedhu inni itti aanu immoo dabaree waliin laattanii. Egaa warreen kana warreen amma yaadota kukkutuu fi akkasumas immoo dabaree waliin laachuu wantoota hojii manaa keenya lamaanidha jechuudha. Yaada kukkutuu irratti inni sirriidha. Amma dandeenya amma yaadne hunda dubbachuu qabna garuu dabaree wayii kennuu irratti kuni poodkaastii waan ta'eef abbaa danda'etu odeessa. Dadhabnaan nan odeessa dandeenyaan hin odeessa malee haa ta'u nan kabaja. Akkasitiin dirreen kun dirree akkasii taana? Dirree akkasiiti. Namni jeefaadha rakkoon qabu. Egaa rakkoon qabu walitti dhufna. Garuu afaan wal keessa maktuu yaada jedhu irratti waan jechuu barbaadutu jira beektaa. Afaan walitti maktuu gaafa jedhamu maalirraa ka'e akkamittiin afaan kun afaan kuni waliin makamuu danda'e kan jedhu yeroo baay'ee afaan Oromoon gaafa haasa'amu afaan Oromoon namoonni qulqulleessanii haasan baay'ee muraasa sababa ta'anii fi inni kaan afaan Amaaraa keessa makaa inni kaan afaan Ingiliffaa keessa makaa inni kaan immoo afaan biraa keessa makaa jechuudha. Afaanota garaagaraa keessa makuun ni jiraata jechuudha. Kanaafuu kun maalirraa ka'e dhuguma Oromoon afaan isaa akkas ture kan jedhu haasofne jechuun afaan kun afaan baay'ee yeroo baay'ee namoonni baay'ee sadarkaa garaagaraa irratti jiran umurii xiqqoodhaa qabee hamma jaarsaa hamma maanguddootti afaan baay'inaan wal keessa makamudha jechuudha. Afaan qulqulleessanii haasa'uun baay'ee dudduubatti hafa jechuudha. Namoonni baay'ee qulqulleessanii haasa'an nuunis kan nu qoraa jiru kanadha beektaa. Isarratti maaliif amma rakkinni afaan Oromootiin wal qabatee jiru afaan Oromoo afaan hojimaata mootummaa keessaa ba'uunsaa afaan akka sirriitti hin guddanne jechuun wantoota maqaa qaban amma fakkeenyaaf mana barumsaa jedhamee miti kan Oromiyaa keessatti dhaabbate timirti beetii jedhamee jalqaba gaafa dhaabbatu. Kanaafuu namni mana barumsaa san mana barumsaatiin waamuudhaan darbee maal jedhama timirtii tamaaruu wanni jedhamu dhufaa jechuudha. Achi manni murtii kan dhaabbate maqaa mana murtiitiin miti firdi beetii daanyaa maali tarmiin kun kan Oromiffaa amma fayyadamnu jechoota Oromiffaa amma fayyadamnu. Jechoota amma Oromiffaa miti afaan Oromoo jedhama. Asuma anaamsi wal sirreessaa deemu amma booda irra dabarru handa goggoree na sirreessita. Afaan Oromoo jechoota afaan Oromoo qaba afaan guutuudha. Yoo ta'es in ergifata afaan kun amaluma afaanitti miti afaan in ergifata si in ergisas. Kanaafuu afaan Oromoo
wannoota guddina saayinsii fi teknooloojii wajjin dhufan kana fi hojimaata mootummaa wajjin dhufan jiruuti hojimaatilee mootummaa wajjin dhufan karaa dhaabbilee mootummaatiin achi keessa dhufan jechoonni sun nama rakkisu maaliifi afaan oromootiin dhaabbanne namni afaan oromootiin itti dhimmeen hojjenne jechuudha wanni hunduu afaan biraatiin mootummaa dhaabbiinsi mootummaa hundi isaa afaan biraatiin fi namni wal keessa makuun sun dhufee jechuudha mootummaa wajjin yeroo walitti dhuftu walitti dhufeenyi kee afaan biraatiin ture kana jechuun maal godhaa dhufeet wal dubbii namni dhuunfaan wal gidduutti godhu irrattis dhufeet dhiibbaa akkasii fidaa jechuudha kanaaf hojimaata mootummaa keessaa dhiibamuuti rakkoon afaan oromoo inni jalqabaa kanatti kaastee hojimaata mootummaa itti immoo kan itti dabaluu barbaadu maalidha beektaa hojimaati mootummaa akkuma jirutti ta'ee afaan oromoon gaafa dhiibbaa jala galu maqaa yeroo torbee darbees kaasnee turre xiqqoo jalqaba isaa maqaa ofiitiin moggaafachuu dhiisuu ilmaan isaanii ijoollee isaanii maqaa ofiitiin moggaafachuu dhiisuu yeroo mana barumsaa deeman afaan sana haasa'uu dhiisuu amma mana barumsaa keessatti gaafa barattu afaan oromoo sababa hin baratamuu hin qabne dhabee sababa sirni durii sun jedhee fi afaan oromoon akka inni hin dubbatamne barumsaa sana keessatti maqaa sii kaaseeraa hojii garaagaraa kan mootummaa karaa hunda hojjechuu qabda taanaan afaan sanaan hojjettu jechuudha afaan oromoodhaan hojjetta afaan oromoodhaan osoo hin taane afaan sanaan hojjetta jechuudha kanaafuu kuni akka afaan koo wal keessa makamu godheera jechuudha kanaafuu erga oromoon almost jaarraa lama ta'eera erga sanaa qabee afaan kuni wal keessa makuuf daandii isaa qeeraa jechuudha akkasumas illee hawaasni wal keessa jiraachuun mataa isaa dhiibbaa qofaas miti amma fakkeenyaaf ishii bakka wantoonni kun fakkaatanii dhiibbaa mootummaan dhufa miti hawaasni sun bal'inaan wal keessa jiraachuu isaarraa kan qabe afaan suni wal keessa mammakama osoo hin jaallatiin dhiibbaan mootummaa akkuma jirutti ta'e inni jalqabaa namni biyya bushu tokko afaan tokko aadaa tokko amantii tokko duwwaa sababa jedhee turee fi isa sana keessa afaan oromoo sababa hin jireef akka dhiibbaa tokkotti hin furan inni lammaffaan garuu hawaasumti sun wal keessa jiraachuu isaarraa kan ka'e mataa isaallee afaan kuni afaan oromoo qofa jechaa hin jiran miti afaanonni kan biraallee afaanonni tokko adda biraa tokkoo fi tokko gaafa dhufee walitti dabalamu maaluma afaan sadaffaallee biyyatti uumame jiranti so hawaasni sun wal keessa makamuun isaallee afaan kuni akka inni qulqulloofne hin haasofneef dhiibbaa irratti taasiseera. Amma yeroo tokko baadiyyaa keessatti namni afaan walitti maku akka walitti makaa jirutti yaadu. Si galee miti amma gammachuu gaafa ibsatu baay'ee dasna jedhu kana isaan itti makaa waan jiran itti fakkaatu maaliifi uummanni sun achumatti afaan sun dhaqe malee ofii isaaniitii dhufanii namoota afaan sana dubbatan wajjin wal dubbisanii miti kan akkas ta'u kanaaf mucaa tokkotu dheengadda dubartii wayitu mucaa ishii maqaa Girmaa moggaafate. Maqaan isaa eenyunnaan Girmaadha jettee cumaanii maaliif maqaa oromoon baaftuuf jennaan maaliif Girmaan oromoo miti Girmaan afaan maqaa oromoo miti jechuun si gala miti ammana uummanni yannoo jechuudha hubachuu dhiisuu dandeenya jechuufani akkuma waan itti makuudhaan itti makuu dhiisuudhaaf ayyaalaera akkuma waan sirrii dhanaasaa jiran itti fudhatu jechuun kana garuu kan jijjiiraa dhufaa jiru maaltu jira amma fakkeenyaa fi afaan oromootiin hojimaan jalqabamuun manni barumsaa mana barumsaa jedhamuun manni murtii mana murtii jedhamuun abbaa langaa jedhamuun xabaqaan abukaattuu jedhamuun wanni sun jijjiiraa jira maaliif amma namni baadiyyaa qofa firdi beetiin dhaqeedha amma mana murtiin dhaqeedha suni jijjiirama guddaadha kana malees immoo biiroowwan oromiyaa babal'atanii akkasitti hojjechuu isaanii gaariidha garuu ammas rakkoo akkamiitu jira biiroo keessatti namni waliin dubbatu yeroo baay'ee afaan amaariffaatiin dubbatu. An hojjetan barreessan afaan oromiffaatiin yoo ta'e iyyuu ofii isaaniitii kan waa'ee hojii waliin haasa'an maal godhan afaan amaariffaatiin inni xiqqoo duubatti harkisa jedhee yaada maaliif nama rakkisa amma fakkeenyaaf wantoota saayinsawaa ta'an gara afaan oromootti hiikuun baay'ee rakkisa kanaaf
giddu galeessa afaaniin barbaachisa jedhee yaadaan. Jechuun amma fakkeenyaaf akkuma afaan hin guddata miti na guddachaa deemu na bal'achaa deemu jechoota haaraan hin dabalamu. Akkuma uumamni wantoonni haaraa uumaman deeman innoveeshiniin haaroon kalaqni haaraan uumamaa deemu afaan giddu galeessa kanarratti dabalachuu qaba jechuun jechoonni haaraa dabalamuu isaan qabuuf qoratamee waaltaa karaa ta'een jechoonni dabalamaa deemuu qabu jechuudha. Maaliif hin rakkisa. Maalidha beektaa asirratti giddu galeessi tokko barbaachisa kan afaan to'atu afaan oromoo to'atu jechuun ergifamuu qabullee haala isaanii eeggatanii seera isaanii eeggatanii akka ergifamanitti moggaasuu qabna taanaanis amma jechi tokko afaan oromoo keessa hin jiru taanaan fakkeenyaa fi intarneeta wantoota akkasii biyya afaan oromoodhaan gaafa fiddu garuu marsariitii jechuu dandeessaa. Moggaasuu dandeenya intarneeta kana weebsaayitii kana gara afaan oromootti fidamee moggaafameera moggaafamaa jira gara fuulduraattis moggaafamu garuu akka dhaabbataatti wanta kana to'atee kan moggaasu hin jiru jechuun qaamni ani moggaasa afaan oromoo irratti jechoota afaan oromoon kanaan dura hin turre bakka buusuu yookaan moggaasu yookaan ergifannee haala itti fayyadamuu dandeenyu irratti nan hojjedhee dhaabbanni hojjetu hin jiru. Hundumtuu karaa mataasaa nama dhuunfaa ta'uu akka bifa dhaabbataatiin nama maatiin nageenya garuu akaadaamiin afaan oromoo jedhamu kan gargaaraan piroofeesaraa Fedhasaa irratti hojjechaa jira baay'ee kan namatti tolu jechaadha. Kanaafuu dhaabbattoonni akkasii maal gochuu danda'u afaan kana irratti tarkaanfii fudhachuu qabu jechuudha. Afaan oromoo haala sirriin akka inni barreeffamu qubeessuu irratti mataa isaallee nuun barrakkuu qabna. Baay'ee dandeenyee hin qubeessinu. Anas ta'ee sis ta'ee daawwattoonni keenyas baay'een isaanii oromoo ta'ee qubeellee kan seeraan nuun qubeessine jirra jechuudha. Kun immoo kan inni ta'e akka dhaabbataatti wanta kan hordofuutu hin jiruufidha. Kaka'umsa mataa keenyaatiin illee kaanee kana fooyyeffachuuf illee nuun yeroo baay'ee yaallu kun rakkoo isa cimaadha jechuudha. Kanaafuu dogoggorri sun jira jechuun waan tokko dogoggora sana irratti hojjechuun waan biraadha. Kanaafuu dogoggoroo fi adda baasachuun sirriidha. Kanaafuu dhaabbatni akkasii amma akaadaamii afaan oromoo nasiin jedhe kuni baay'ee dhaabbata jajjabeeffamuu qabudha. Inni sirriidha dhaabbata jajjabeeffamuu qabudha. Akkuma duratti hojumaata irra yoo ittiin hojjechaa deemne afaan guddachaatuma deema. Kanarrattis hojiiwwan aartiin barbaachisu diraamaa, fiilmii waan akkasii irratti isaan ga'ee guddaa qabu. Isaan irratti sama fakkeenyaaf dhiyeenya kana jalqabame malee afaan oromootiin qoosaan baacoon baay'uma nama bashannansiisu hojjetamaan ture. Feesbuukii irratti baay'ee jira oromoo fa'aa. Amma garuu hojjechaa jira. Adeemsuma keessa guutamaa deema garuu namni hunduu ga'ee qabu. Amma namni sirreessee qubeessuu hin dandeenye sirreessee qubeessaa. Warri biiroo keessa hojjetan immoo yaala oromofuma wannuma hunda gochuu. Jechuun ani ibsee amma biiroo tokko keessa hojjennee yoo gaafa hojjennu afaan oromootiin gaafa walitti dubbannu garuu afaan oromootiin ta'uu qabu. Afaan biraatiin ta'uu qabu. Kuni furmaata jennee yaadna. Asirratti garuu baay'ee kanan galateeffachuu barbaadu duraan feesbuukii irratti baay'ee waan ani amma duraan fiilmiin ilaala bohaaruuf beektaa garuu erga oromeemsiin jiru koomentiiwwan nama bohaarsan jiru waan baay'eetu sila mataasaa waan ta'e argee dubbadhu garuu baay'ee nama bohaarsu afaan oromoodhaan baay'ee haasa'amuu akka danda'amu amma goonetti hin agarru wanta kana. Afaan oromoodhaan haasaan hin jiru baacoon hin jiru amma jennu baay'ee ani hin jiru dheeraa taana andarbee irratti hojjechuun qaba beektaa yeroo baay'ee koomii dhiyeessina malee nuni maaliin goonu tarkaanfiin fudhannu beektaa rakkoon keenya. Kanaafuu feesbuukii irra wantoonni jiran baay'ee kan namatti toludha. Baay'ee oromeemsiin jiru koomentiiwwan nama bohaarsan wantoonni akkasii afaan oromoodhaan gaafa hojjetaman akka hojjetamuu danda'u agarsiisuu dandeenya jechuudha. Garuu osoo hin jiraatiin gochuu dandeenya akkasumas illee miidiyaan koo fiilmiiwwan gaggabaaboo ta'uu dheeraa hojjechuu fi fedha qaba sababa ta'eef wantoota akkasii irratti illee nuyi hojjenna jechuudha. Fiilmiiwwan gaggabaaboo kan nama bohaarsan kan daqiiqaa 10 daqiiqaa 5 keessatti hojjetamuu danda'a. Akkasumas illee fiilmiiwwan walitti fufoo siitkoomsa jenna jechuudha. Akkasii illee hojjechuu fi fedha qabna sababa ta'eef egaa
Gabanumaan erga keenya dabarfachuu eegamtee kanaafuu namootni fiilmoon gabaabaa dandeettii barreessuu qabdan akkasumas illee fiilmiiwwan siitkoomii ta'anii dheeraa namoonni dandeettii isaa barreessuu qabdan nu quunnamuu dandeessu jechuudha. Karaa teelegiraamii haa ta'u karaa Instaagiraamii keenyaa, Tiwiitarii, Feesbuukii irras jira. Kanaafiyyuu karaa sanaan nu quunnamuu dandeessu jechuudha. Isarratti hojjannee immoo hin jiru isa jedhu kana gara jiruutti gara jiraatti akka finnu isa dhabame kana immoo akka gara jireenyaatti finnu jedha. Kan erga jennee torbee kana marsaa hawaasummaa kanarra odumanna naanna'u waan ilaale tokkoon qaba. Innis maalinni karaa yuutuubii haa ta'u feesbuukii haa ta'u namoonni baay'een waan itti dhaga'ame dubbatu mirga garuu aadaa saba tokkoo, seenaa saba tokkoo, afaan saba tokkoo karaa sirriitti gadi buusuun karaa tuffiidhaan karaa harrabaatiin yeroo baay'ee nan arga. Kun immoo baay'inaan sabuma Oromoo irratti ta'aa jira. Nan laalu amma yeroo kanatti biyya kana keessatti akka saba Oromootti wallaalanis beekaanis xiqqaanis guddaanis of duubii tokko malee jechuun uummanni kun baay'eedha. Jechuun amma fakkeenyaaf of duubii tokko malee of keessa ilaaluu tokko malee bobba'ee namni hunduu arrabsaa jiru uummata Oromooti. Amma fakkeenyaaf Finfinnee keessatti yeroo waan ta'e fayyadamtu sibira dhufanii Oromoo sibiratti arrabsu. Carraan yoo xiqqaates uummanni kun Finfinnee keessa carraan namni tokko Oromoo ta'uusaa namni dhibbi mana kee yoo dhufe harka 19 Oromoo ta'uu carraa qaba. Akka biyyattiitti ilaaltu immoo namoota si qunnaman dhibbootama keessaa yoo iddoo tajaajilatti kennitu ta'e harka 40 namni dhibboo dhufe harka 30-40 Oromoo ta'uu carraa qaba. Persentiidhaan jechuudha. Persentiidhaan jechuudha. Akkuma baay'ina uummataattu. Innuu akka yeroo hunda garaa jabaattee laphee dhiibdee arrabsitu sin godhu. Dhugaadhumti baay'achuu uummata Oromoo kunu maaliif namni sun Oromoo ta'a carraa ta'uu qaba. Sigalee kan dhufanii egaa taaksii keessatti warra akkanaa kun siin jedhan carraa Oromoo ta'uu isaan iyyuu hin raaffatu. Na ajaa'iba baay'ee. Kanaaf amma YouTube irratti waan hin arge tokko gadi fuudhanii waa'ee gadaa kana wallaalumsi hin jira namni wallaaluu danda'a. Beekuudhaaf yaaluunis jira. Garuu diriirfatanii taa'aniit aadaa Oromoo, seenaa Oromoo, ittiin bulmaata Oromoo kan addunyaan bayeessaa gaariidha. Kana qarooma uummata biyya lafaa kana keessaa isa tokko kan baduu hin qabne jedhee lafa kan diriirfatanii taa'anii arrabsaa oolu. Baay'ee warra akkasii godhan maal beektaa? Baay'ee ani itti si murteessu beektaa? Maaliif waan godhan hin qaban beektaa? Amma kan isaanii qabu kan mataa isaanii kan isaanii guddifachuu irra quba qabanii hojii koo jedhanii taa'anii akkas hamma nama qaanfachiisutti taa'anii gadi taa'anii waa'ee gadaa amma kana gadi buusuun anaan akka nama tokkotti baay'ee mana ajaa'ibu. Jechuun gadaan baay'ee siistemii biyya kanaa fi ispeeshaali biyya kanaaf kan maqaa itti waamsisuu danda'udha. Biyyi kun wanta isheen qabdu keessaatii kan baduu hin qabne akkuma jettee yuuniskoo irratti kan galmaa'e wantoota akkasii akka biyyummaatti silaa maal gochuu qabu irratti hojjetaniiyyuu kan amma ammaatti qoratamne baasanii lammiin Eertiraa jira kan maqaasaa xiqqoo dagadhee malee Profeesar Asmaroo waggaa dheeraaf naannoo waggaa 9 fi kan inni sirna gadaa irratti qorachaa ture. Lammii adda biraati. Eertiraan garuu sirni gadaa baay'ee saba hundumaa biratti hin argamu. Addunyaa kana keessa saba Oromoo qofaatti duwwaa saba argamu. Waa'ee siistemii kana akkas namni qoratu jira. Isinis yoo dandeessanii qoradhaati dubbadhaa malee callistanii ofuma asii gadaa gadi buusuuni tokko seeraan nama gaafachiisa. Isaan kaasuu barbaadela. Inni tokkoffaa wanni nani kaasuu barbaadu waa'ee seeraa kanarratti yoo jechuun seerri yoo jiraate namni dhuunfaa tokko ka'ee gadaan amantaa akkasirratti hundaa'e amantaan akkasii akkas jedhee dubbachuuf mirga qabu biyya kanarratti. Kanaafuu namoonni hubannoo seeraa qaban kanarratti namni tokko lafuma ka'ee
amantaa akkanaa bu'uura godhatee akkana ta'e jechuun dandeessa. Wanni amantu baay'ee amantaa irratti sirriidha jettee amantaa. Nana mana jennaan kaan sirrii miti jetteetta jechaadha. Siruma isaa by definition. Kanaafuu ambiraa sirrii miti jechuun sirraan eeggamu. Maaliif dhugaa amantuu kun sirriidha jettee amanta. Jechuun kun sirrii miti jechuu keenya miti. Garuu immoo erga ankee filattee booda namaa irratti diriirfattee teessee akkana jettee arrabsuuf mirga hin qabdu. Namni baay'een akka seera hin beekne nan beeka biyya kana keessatti dhugaa dubbachuuf jechuun. Garuu uummanni Oromoo ammas irra deebi'een jedha sa'aatii kanatti an akka Oromoo abbumti fe'e lafaa ka'ee afaan itti dhiqatu jiru. Kan ammoo ofirraa dhowwuu qabna. Maaliif wallaaluma isaaniitiin wallaalota wanna biraa wallaaluu danda'u. Waa'ee keenya irratti garuu dubbachuu mirga. Waa'ee kana wallaaluu isaanii koo sitti murteeffamu. Beekan taanaan dubbisuu danda'u garuu nu arrabsuudhaaf mirga hin qaban. Kanaafuu mirga hin qabdanii yoo waa'ee gadaa baruu barbaadan kitaaboleen afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa, afaan Oromoodhaan barreeffaman baay'een jiru sabateef gadi ta'atii dubbisaa sana booda dhufnee akka kanaatti teenyee haasa'uu dandeenya. Jennee ergaa isaaniif dabarsuu barbaadna. Karaa qabna, ulaa qabna jettanii gadi baatanii uummata Oromoo hin arrabsina. Yoo xiqqaate jireenya keessan keessatti namni baay'een isinitti dhuftan Oromoodha. Jechuun akkuma namummaattu. Kana maaliif akkanatti gadi buusee beekta namoonni kun safuun beekan. Durayyuu bakkaan namatti dhuftu nama Oromoo ta'in walitti dhufuu dandeessu dhiisaa kanan jechaa jiru namoonni kun namoota namummaadhaan kabajuu aadaa namaa kabajuu kan jedhu safuu kana waan hin beekneefi malee silaa akkasiyyuu jedhamuu qabu ture. Kanaafuu tokkoffaa safuu Oromoo qabadha. Namni Oromoo kan nama arrabsaa hin jirreef kan saba biraa arrabsaa hin jirreef arrabsoo wallaalee odoo hin taane safuu waan qabnuufi. Kanaafuu yoo warri seera beekan warri ogeeyyii seeraa ta'an namoota kana odoo seeraan nurraa dhoowwanii yoo ta'uu baate immoo gorsi namoo. Yoo ta'uu baate maal goona beektaa? Ergaan sun akka hin dabarreef yuutuubiirra darbataana riipoortii gochuu hin danda'ama. Sababni isaa heet ispiichiidha. Sanyii tokko arrabsuudha. Ankoo sirriidhaan isaanii sirriin itti akkas gochuun yuutuubiinis karaa kanaa seera baay'ee cimaa sababa qabuu fi yoo kanaan seerri nurraa callisiisuu dadhabe karaa yuutuubii mataa isaallee itti deemnee riipoortii gochuu dandeenya miti. Kana booda garuu arrafamuu waan qabdu. Waan qabu kanaafuu itti himnaa yoo didan riipoortii goone jechuudha. Inni tokkoffaa waa'ee gadaa kanarratti gadaan jedha waggaa ibsamu. Gadaan jaarraa 1718 keessatti Awurooppaa keessatti Renesaansiin waggaa geggeeffamu Enlightenment thinkers warra jedhaman turan namoota yaadan jechuudha. Soosaayitii san keessaa waan akka malee sirna bayeessa ta'e nama yaadutu yaada santu jira. Gadaa jechuun yaada sanaan wal qixxeedha. Sigala miti. An kan natti ta'u maal kuni nama baay'eedha galuu dhiisuu danda'a. Sigala miti. Ana waa tokko hubachiise gara sanatti maalidha beektaa? Akkasichuun koo sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Maalidha beektaa? Namoonni akkas jedhanii arrabsan kun maal beektaa? Namoota aaboo dhiigaan dabarsanidha beektaa? Aaboo dhiigaan dabarsuu dhiigaan darba aaboon jechuun kan biyya bulchu dhiigaan isaan kan nama dhibu na fichisiisu qe'anta. Addunyaan siistemii kana keessa darbeera. Tuffatee dhiisee gatee har'a irra ta'anii namoonni gadaa arrabsan kun sirna gadaa arrabsanii namoota yaada akkasii qabanidha beektaa? Ani namoota akkasii wajjin namoota akkasii wajjin taa'ee haasa'uu fi baay'ee na rakkisana. Sababni isaa sababa barbaaduun keessumaa atis beektan hubattee. Egaa Oromoon immoo marsaa lama malee gadaa mishootti. Marsaa tokko dhiifama. Marsaa tokko waggaa 8 fixeennaani karaa nagaan walitti dabarsanii itti laatu. Nama ga'aa aangoo sirrii qabu jedhamutu dabarsee itti laatu. Egaa namoonni akkasii yoo dhufanii gadaan sirrii miti jedhanii tuffattee dhiisuudha malee maal beektaa? Namni tokko namni hin baranne tokko dhufee siini akka nama hin baranneeti yoo si tuffate nama akkasii wajjin teessee naasuutti tuffattee dhiistee deemta malee. Asirratti garuu wanna tokko na yaadachiifte beektaa? Aangoon dhiigaan darba erga jettee amma maal shakka beektaa? Namoonni kun akka yeroo ammaa kana haala jiruun
ogummaadhaan beekumsaan darbanii biyya kana bulchuu hin dandeenye galeef natti fakkaata. Kanaaf gara dhiigaatti. Kanaafuu odoonni deebi'ee bulchinnaa laataa argannaa laataa waan jedhuufi malee natti fakkaata malee tokkoffaa akkuma duratti walitti illee wal bira qabanillee abaloo akkas jedha jedhanillee qorannoo gaggeeffame irratti hundaa'e amma gaayyaa sirriitti yaadu galeefidha. Beekumsaa amalli isaanii safuun isaanii addunyaa amma jiru kana wajjin isaan hin deemsisu waan ta'eef akka isaanii ta'utti jaarraa 17ffaa 15ffaatti gadi deebi'anii jiraachuu danda'u. Gadi deemanii jiraachuu danda'u. Garuu dhalootni adda biraa akka isaanii wajjin gadi deemanii akka siisteemii isaanii yeroo sanatti bushaatotanitti akka buluu fi ofii isaanii akka sanatti of bulchuu danda'u. Namni isaan dhowwuun jiru. Garuu sabni adda biraa akkasittiin akka hin of bulchedhan dhiibbaa irratti gochuun amantaa tokko aadaa tokko afaan tokko jechuun baay'ee wanta gadi bu'aadha. Baay'ee ati koo har'anaa wajjin jiraachuu barbaadda taanaan ansi wajjin jiraachuun barbaadda taanaan anan kee kabajuun qaba ati immoo koo kabajuu qabda. Aan akkasiin beekan isaan. Hin beekanidha. Seenaa keenyatu beeka aadaa keenyatu beeka ansaanii fixaniitu keenyattas darbanii aadaa keessan anatu beeka seenaa keessan anatu beeka amantaa keessan anatu beeka. Kan biraa immoo akkatti buluu qabdan. Ofii seenaa ni natu seenaa isaan godhu beektaa. Amma namni seenaa hojjechuu hin dandeenye akka seenaa hojjechuu hin dandeenye sababa baranii fi seenaatu. Yoo danda'an hin xureessu. Xureessu isa dadhaban immoo natu. Kana Oromoon akkuma haasaa godhee. Amma akkanaa galee seenaa hojjetu namni hunduu onnoo qaba miti ogummaattiin fullaase qaba ogummaa yeroo dheeraa turse qaba. Nuti seenaa hojjechuudhaan ogummaa tursineerra isaanaatuudhaan tursaniiru. Waan godhu qabnu kun dhugaa jirudha. Kun jechuun kun akkas jechuullee barbaanneen turanii. Haa ta'u rakkoon. Garuu hubachuu qabna jedhee yaada. Namni moo'ame yeroo hundayyuu mo'amuu isaa manee fudhachuudhaaf yeroo itti fudhata. Isaanitti garuu amma gara erga sirni yoo dhufee waggaa 50-60tti fudhateera. Dhibbatti numa ka'u natti fakkaata. Isas amma asirratti garuu kan qoosan nuti qoofne kun ani akka dhuunfaa kiyyaatti beeku safuu Oromootiin maal akka eessarra akka taa'u safuu Oromoo keessatti madaalasaa eessa akka taa'u naan galle garuu nuti akka isaanii yeroo tokko namni arrabsan hin jiru. Namoonni kun arrabfamuu qabanii safuu Oromootiin maaliif jaalatanis jibbanis Oromoon akka namaatti isaan ilaala. Akka namaatti isaan kabajaa safuu namaaf kennamaaf amma asirratti nama warra jedhantu jira. Oromoon uumama luka qabaatee mataa qabaatee deemee dubbatu namaa ala hin beeku. Siigalee miti warri kun nama miteedhanii dhala namaa addaan babaasu. Oromoo biratti garuu hin deemtaa hin dubbattaa taanan ati nama. Kanaafuu kabajni namummaa Oromoon namaaf kennu isaaniifis kennamuu qaba. Kun jechuun kan akka irratti akka hubannu jiraatu nama barbaada. Maaliif ani nama gaafa jettu uumamni boca qaamaa kanaan dhaabbatee deemee dhaabbatee taa'ee ka'ee sochii kana godhu kan nama hin ta'in jira jechaadha. Siigalee miti kanaaf akkas jechuu miti kanaafuu yoo safuu Oromoo cabsineeraan dhiifama gaafannaa garuu arrafamuu qabaniif eessattuu akkuma namaatti kabajamuu qabu kuni caaludha. Kanaaf Oromoonis nama isaaf ta'u didee nama gaafa lola dhaqee booji'ee fide moggaasee Oromoo kan inni godhu of gochuufidha. Kanaafuu rakkoo hin qabnu moggaasnaa moggaasnee Oromoo sin goona. Yoo eenyummaan suni isin deemsisate immoo itti fufaa rakkoo hin qabu. Taateen keenya inni lammaffaa immoo gidduu kana amma marsariitii wantoota deemaa turetti jira. Inni lammaffaa taatee torbanii keessaati Saawudii Arabiyaatti uummattoonni baay'een hidhaan andararamaa jiru. Suuraan baay'een babbaa jira. Akkasumas illee viidiyoon baay'een illee babbaa jira. Isaa fi isarratti akka daqiiqaa muraasaaf haasofnuuf fedha beektaa. Sababni isaa mana hidhaa jiru. Mana hidhaa keessa nama jiru tokko, mana adabaa keessa nama jiru tokko
Jecha itti Sina dabaladha. Sina dabalanii doorsisuuni hammam amma mana nama adabamu biyya keessatti hidhamee rakkoon qabu. Nama harka isaanii jala hin jirre nama danda'anillee biyya keessa fidanii gashuu hin dandeenye tokkoon sina daba jechuun maal akka seenaa galuu dhufte. Kuni bu'uurri isaa waan guddaadha. Rakkoo dinagdee fi rakkoo hojii dhabdummaati kan lammiiwwan keenya akka baqatanii biyya namaa deeman isaan gochaa jiru. Haala amma jiruun namaan hojiin barbaadinaa hin godhanna jechuun sadarkaatti ulfaatu irratti jira. Yoo dandeesse hojii qopheessitaa fi hojii sana qopheessitu taanaan hojii sana dargaggeessi tokko hojjechuu hin danda'u taanaan hin godaana. Godaansi waan jiru. Garuu godaansi suni yoo danda'ame karaa seeraatiin otoo ta'e maaliif dhumarratti gatii guddaa kan kanfalu nama godaanan sani. Ammoo biyyi Saawud Arabiyaa kun erga lammiilee Itoophiyaa hacuucuu jalqabdee amma miti baay'ee bara 2014 2013 naannoo sana biyya isaanii keessaa lammiilee biraa baasuudhaa jedhanii lammiin Itoophiyaa baay'eetu du'e yeroo sanas. Garuu mootummaan biyya kanaa lammiilee miidiyaadhaan jaallata malee yeroo hundi yeroo sanas kan ture jechuudha. Lammiilee miidiyaadhaan jaallata malee lammiilee achitti rakkatan sana dhaqanii waan ta'e godhanii yookaan immoo karaa dhuma hojjettoonni biyya kana biyya sana akka deeman karaa seera qabeessa seeraan mijeessanii maaliif jiru namoota miliyoona baay'eetu achi dhaqee hojjechaa jira. Dhugaadha. Kaan karaa seeraan alaa adeema kaan karaa seeraa adeema. Kanaafuu karaan seeraa sun otoo bal'atee namni karaa seeraan alaa kana keessan seenu duraanuu. Qarshiin isaas guddatees ta'uu danda'a karaa seeraan alaa kan isaan deemanii. Karaa seeraan alaatu guddata baay'ee. Karaa seeraan alaatu guddata? Qarshiin sana yeroon tilmaamu yeroo baay'ee karaan seeraan alaa maaliif karaan seeraan alaa wannoo isaa gabaabbata jechuun wannoo nati keessa darbuu qabdu laagaalee nati keessa darbuu qabdu gabaabbata karaa seeraan alaa. Garuu karaa seeraan immoo dheerata waan baay'ee qaba. Kanaafuu namni hojiin barbaaddatinaan deemnaa jechuun hin danda'amu yeroo kanatti garuu karaa seeraa deemuun gaariidha. Inni lammataa immoo namoota biyya san keessatti rakkachaa jiran mootummaan hin danda'u jedheera. Namoota 500 iddootti kophaatti kaa'anii koronaan sababa jiruuf hin danda'amu jedhameeti kan biyya san keessatti rakkachaa jiranii. Yoo danda'ame karaa walitti dhufeenya biyya sana wajjin jiruun lammiileen sun akka qabiinsi isaanii fooyya'u gochuu. Kanachi immoo biyya fidanii gashuudha malee achitti yoo kana goota suuraan kaasinaa maaliin godhinaa maaliin ta'inaa jechuun xiqqoo suura sana argitee suuraan kaasinaa jechuun ni ulfaata. Si gala miti maaliif haalli isaan keessa jiran haala dhala namaatii malee miti isa laalteetu kaatee suuraan kaasinaa jechuun natti ulfaata garaa gama kiyya. Maaliif wanna faaktii sana dhugaa jiru sana argitee rifaatu keessan galtu taanaan nameenya dhumayyuu qabaachuu nama shakkisiisa. Egaa kanaafuu egaa kana qabnaafi jechuudha. Kana qabnaa yoo danda'ame namni biyya biraa deemee hojjechuu barbaadu karaa seeraanii akka inni deemu jechaadha. Kanaafuu mootummaanis amma danda'etti hamma isaaf dirqama isaadha sababa ta'eef amma danda'etti carraa hojii bal'isu. Inni lammaffaa immoo carraan hojii bal'aan biyya keessa hin jiru taanaan immoo karaa seeraan akka isaan biyya alaa ba'anii hojii isaanii hojjetan carraa isaa quufiidha jechuudha. Egaa walaalleen keenya har'aa kanuma natti fakkaata wanti wantaaf hin jiru. Sagantaa keenya irraa xumurreerra kan isin qabannee dhiyaanne torban qabiyyeedhuma wal fakkaatuun dhimma adda addaa irratti deemnee mari'annaa nu daawwadhaa akkasumas yaada fooyyessuu qabdan nu kennaa. Galatoomaa siin jenna garuu subscribe miidiyaa koo chaanaalii keenya subscribe gochuu akka hin daganne kana itti nurraanfatte subscribe godhaatii maatii keenya ta'an ergaa keenyadha jechuudha. Galatoomaa.